Ashama daawwattoota FiB raaqophii of ilaalle keenya isinii qabannee dhiyaanneerra. Torbeenis ga'ee nutis gaafilee bashannansiisoo fi bohaarsoo ta'an qabannee magaalaa Finfinnee keessatti argamuun jaartota magaalaa Finfinnee waliin turtii taasisna. Gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo kana ammoo isinis mana teessanii yaala bashannanaa wal gaggaafachaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Birhaan Dajanee waliin jiraan nuti tirata dubbisuuf deemna. Isin immoo mana keessan taa'atii gaafilee yaala wal gaggaafachaa haga xumura sagantaatti nu duukaa bu'a. Turtii gaarii. Jaarsi jaartii laqam kan godhe eessatti? Jaarsi jaartii laqam kan godhe abbaa manaa faadha manaa dhaqa. No. Jaarsi jaartii laqam kan godhe eessatti? Jaarsi jaartii laqam kan godhe nulfaata xindoosee jaarsi jaartii laqam kan godhe yaadha manaaf abbaa manaati kan wajjiniin jiraatan jechaadha. Kanaafuu abbaadha manaaf abbaa manaadha. Eessatti biyya kamitti kan jaarsi jaartii laqam godhe? Biyya kamii Dukam keessatti Dukam keessatti jaarsi jaartii laqam godhe? Eessatti gara intanii kana gara sulultaa. No. Jaarsi jaartii laqam Sirriitti akkasii yaadadhaan isa sirriitti yaadadhu lakka. Mee yaadatu? Yaadachuu hin dandeenya. Ni yaadatamu? Aanan biraa gaafadhu malee hin danda'u. Isa yaadachuu hin dandeenya. Biyya kamitti dhageessee hin beektu? Dhagee garuu na irraafadhe malee. Biyya kamitti jettee yaadda? Oromiyaa keessa? Gara Arsii natti fakkaata. Arsii? Kan jaarsi jaartii laqam godhe Arsii? Biyya Arsiitti xiqqoo ishee yeroo sana yaadadhaa xiqqaadha. Xiqqoo ishee ergaa dhufee ture malee na yaadadha gisee daa'imummaa keessa. Kanaaf yeroo daa'imummaa keessatti Arsiitti ta'uu yaadatta? Na yaadadha eessa. Jaarsi jaartii laqam kan godhe eessatti? Jaarsi jaartii laqam jedha. Eessatti jaarsi jaartii laqam godhe? Biyya kamitti seete? Jaarsi jaartii laqaman jedhe abbaa jaambootis abbaa jaamboo biyyi isaa garuu ani waan dhaga'u masmara hoolotaa ta'ee karuma hoolotaa kana garuu. Jaarsi jaartii laqam jedha abbaa jaambootti taarikoo ofitti irratti naasa'a. Akkamitti laqam goote jennaani qabeetu ofitti bute. Maara buttennaan jaarsi jaartii laqam jedheen. Masmara hoolotaa garuu gaa. Garuu masmara hoolotatti kan jaarsi jaartii laqam godhe? Jaarsi jaartii laqam abootee laqam. Jaarsi jaartii laqam kan godhe? Beekni gaa jaarsi laqam jechumaan hin jenne malee abootee laqam jaarsi jaartii laqam jenneen sirbina gaafa sirbamu. Yaadu garuu lafuma ta'etti iyyuu ta'uu danda'a beekamu lafuma argametti iyyuu ta'uu danda'a jedhee yaada. Ispeesifikaalii iddoo isaa kana jedhee garuu hin beeku murteessu hin amanu. Iddoo isaa hin beektu garuu marguma ta'etti. Gaafa jedhamus immoo seenaadhaanis gaafa jedhamu nan dhagaa fi sirbaanis jira. Ati garuu yeroo shakkitu eessatti shakkitu? Jaarsi jaartii laqam naannoodhuma ka jaarroleen wayii jiran kana jaarroleen gurguddoon jaarroleen warreenuma seenaa durii kana bebbeekan iddoodhuma namni xaxxabatu fa'aa taa'ee tarii mana dhugaatii fa'aa kana iddoo qoosicha idduma hundatti ta'a jedhee tanan yaada. Abootee laqam jaarsi jaartii laqam abootee laqam jaarsi jaartii laqam laqam yaada laqam jaarsi jaartii laqam yaada laqam. Abootee laqam jaarsi jaartii laqam abootee laqam jaarsi jaartii laqam laqam yaada laqam jaarsi jaartii laqam yaada. Handhuurri gadaa Oromoo maccaa fi tuulama odaa kam ture? Odaa kam ture? Odaa roobaa. Odaa roobaa. Odaa roobaadha? Erdeen adeemee gaafii.
Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa. Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Odaa bultu. Odaa bultu. Eessatti argama odaan bultu? Harar. Maccaa fi Tuulamaa jedheen akkamitti deebisaa Harar odaa? Maccaa fi Tuulamaa yoo ta'e odaa bisil. No. Odaan bisil eessatti argama? Wallagga. Kanaaf ilaaliga handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Maccaa fi Tuulamaa yoon sin jedhe Oromoon Maccaa fi Tuulamaa naannoo kamitti argama? Maccaa fi Tuulamni Shawaa. Odaan naannoo kanatti argamu naannoo Shawaa keessatti. Odaa bulluqa. No. Odaa nabee odaa bul waliin gahaa jirta. Kanaaf meeshaa dhumaa deebiin isa kamsiifata? Odaa nabee. Odaa nabee deebiin ni dhumaa. Odaa nabee. Handhuurri gadaa. Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa. Odaa kam ture? Odaa nabee. Odaa nabee eessatti argama? Odaa nabee naannoo Arsii. Odaa nabee asitti argama? Arsii yookaan godina Shawaa Lixaatti. Eessatti argama jettee yaadda odaa nabee? Deebiin kee sirriidha odaa nabeedha. Garuu odaa nabee eessatti argama jettee yaadda? Odaa nabee Shawaa kibba lixaa ta'u Arsii waan akkasiiti. Garuu shawarma keessadha moo? Shawaa keessa. Ijoolma isaa dhabde. Shawaa keessa. Tole naannoo Dukam. Naannoo Dukamitti argama jechuudha. Odaa bultu. Odaa bultu. Odaa bultu? Odaa bultu eessatti argama? Wallagga Bahaatti argama. Wallagga Bahaa. Wallagga Bahaan kan Maccaa fi Tuulamaa. Wallagga Bahaatti. Jechuun lamaan isaanii kan hunda isaanii kan shanan isaanii kan qabatu jechuudha. Wallagga Bahaatti argama. Kanaafuu deebiin kee Wallagga Bahaadha. Odaa maalii? Odaa bultu. Odaa bultu. Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa. Odaa bultu. Tole deebisaa odaa nabeeti. Odaa nabee. Inni iyyuu naannoo Dukamitti kan argamu. Dukam? Shawaa keessatti kan argamu jechuudha. Odaa Shawaa keessatti argamu odaa nabee. Kanaaf kan Oromoo Maccaa fi Tuulamaa isadha jechuudha. Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Odaa bultu. Odaa bultu. No. Tureyyuu. Istee haa ta'u yaaluu. Naa darbu dhiira. Ani hin beeku lakki. Eessatti argama iyyuu? Gujiidha. Guji? Boorana? No. Lakki. Odaan bultuudha. Irraan fa'ee masii. Kanaa darbu. Yaada. Eessa ture? Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Odaa Dukam keessa. Odaa nabee Dukam keessatti kan argamu. Odaa nabee Dukam keessatti kan argamu. Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa kam ture? Odaa bultum natti fakkaata. Odaa bultu? Odaan bultu eessatti argama? Intinitti argama natti fakkaata. Naaziriiti moo? No. Adaama natti fakkaata. Adaamatti argama. Odaan bultu? Adaamatti argama. Kanaaf handhuurri Oromoo handhuurri gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa odaa bultum jette. Innis Adaamatti argama jette. Adaamatti argama. Achitti argama. Akkanatti fakkaatu akkas garuu. Akkanatti fakkaatu akkas. Akkasii? Akkasitti yaada garuu. Odaa Tuulamaa jala jirra. Odaa kam jala ture? Odaa Tuulamaa jechuun shanan obboo jedha gadaa qabna. Shanan obboon tuni
seenaa qabdi, seera qabdi. Oromoon waaqeffataadha. Gadaa foolletillee shanan hodaa nabii jalatti. Hodaa nabii jalatti seeratu. Adaamaadha. Adaamatti argama. Hodaa nabii. Eessatti argama? Baalee. Baaleetti argama? Hodaan nabii Baaleetti argama? Baalee miti Baalee. Baalee natti fakkaata. Kanaaf handhuurri gadaa Oromoo maccaaftuu lama odaa kam ture isa jedhuuf odaa nabee jettee inni immoo kan argamu Baaleetti jette. Eeyya sirriidha. Tole deebisa odaa nabeedhu. Garuu kan argamu Dukamitti. Dukam? As Bishooftuu? Ishi kana? Odaan kan Oromoo maccaaftuu lama shawaa kana keessa kan jiru odaa nabeedha. Inni immoo as Dukamitti kan. Haati manaa obboleessa kee siif maal taati? Haati manaa obboleessa kiyya anaaf gaafichillee xiqqoo natti ulfaata dhiifama faana. Haati manaa obboleessa kiyya maal jettu iyyuu ture soddaa jechuun warra isheeti. Ishii fi ati maal walii ta'a? Isheen maal siif taati? Maal jedhu masuunamu maal jedhu turanii? Maal masuunamu maal jedhu turanii? Haati manaa obboleessa kiyyaa xiqqoo natti ulfaachaa jira garuu gaafichi. Qaba. Isheen maal siif taati? Inni soddaadha isheen kan ishee garuu. Inni akkam soddaata? Inni siif obboleessa? Inni obboleessa. Haati manaa isaa siif? Anaaf haati manaa obboleessa kiyyaa anaaf daraagaa dhiifama nama godhiiti gaaffii kana osoo isinillee na gargaarte iyyaalu natti ulfaate nan beeka ture nan irraanfadhe malee. Obboleessa manaa tiyyaa. Lakki obboleessi haati manaa obboleessa keessanii. Wasiila naa taati. Ishii immoo? Inni obboleessa keessanii. Obboleessa qabdu miti? Obboleessi keessan haadha manaa qabu. Haati manaa isaa suni isiniif maal taati? Haati manaa isaa haati manaa inni fi ani fi haati ishiin maal isinii taati? Haati manaa obboleessa kiyya suni yaa ishiin maal ani nu amma gaabichaadhaan walitti dhufnaa miti? Gaabicha maal isinii taati? Ishiin amma gosa naa taati. Gosa karaa irsaa jedhamti. Anarra ijoolleen ishiin deechuu fi ijoolleen tiyya deechu durbii olii ta'u. Isiniifoo isiniif kallattiidhaan maal isinii taati? Ishiin kallattiidhaan obboleessa haadha manaati jechuun anaafis akkuma ishiitti tallaala gosa olii ta'an anu. Malee maqaan qabu? Maqaan isaa amma ishiin heerumaan nutti dhufte. Anis heerumaan nan dhaqe. Ishiin isiniif maal taatire? Asin obboleessa qabdu? Obboleessi keessan haadha manaa qaba? Haati manaa obboleessa keessanii sun isiniif maalidha? Zooroo ishiinis ana obboleettiidha. Obboleettiin immoo obboleettii waliin dhalattani garuu ishiin akka gosa firummaa keessa maqaa akkamii qabdi? Maqaan ishiin qabdu amma namni tokko Oromoon walitti makame anis nan dhalcha ijoollee ishiin isin deechi. Ijoolleen sun durbii mataa dura aniif ishiin immoo fira aante olii ta'an anu. Malee maqaa biraan qabdu? Maqaa biraan qabdu. Waarsaa kan jedhamu? Waarsaa kan jedhamu obboleechi ani amma obboleechi kiyyan fuudha. Anis na fuudha. Ani amma obboleecha kootitti waarsaan ta'aaf. Kanaafuu anis immoo haadha manaa obboleessa keessaniidhaaf isin maal waliif taatudha? Waarsuma zoorte. Kanuma bira deddeebite? Anis kanumaan barbaade haati manaa obboleessa keessanii isiniif maal taatidha kan? Waarsaadha. Obboleessa qabda miti? Obboleessa qabee. Inni yoo haadha manaa qaba ta'e haati manaa isaa sun siif maal keetti? Anaaf immoo akka yaada kiyyaatitti wasiila moo maal jedhamte akkasittiin beekaan. Haati manaa obboleessa kee wasiila
Haati manaa obboleessa keetii siif maal taate? Haati manaa obboleessa kootii sayyuu. Siif sayyuu taate. Sayyuu si taate? Waan biroo maal taate? Sayyuu naa taate. Obboleessa qabda miti bee haati manaa taa siif. Mati. Mati da undi firri hundi kamiyyuu firri marti mati da. Garuu gosa firummaa keessaa kam siif taate? Obboletti. No. Obbolettiin immoo obboletti kee kan wajjin dhalate. Haati manaa obboleessa keen jedhe ati obboleessa qabda inni immoo haadha manaa qaba. Haati manaa isaa sun siif deebitee maal taate? Obboletti taate. Obboleettis akkamii obboleetti jechuun kan siif kanati garaa dhaqsa tokko ittiin baate obboleettidha. Isheen immoo haadha manaa obboleessa keetiidha. Akkamitti obboleetti si taate? Ati ofitti dhiyeessitee obboleettii kooti jechuu hin dandeessa garuu gosa firummaa keessa. Indeeku. Waarsaa. Maal? Waarsaa. Waarsa jedhamti. Ayyee. Akkas jedhamti jechuudha haati manaa obboleessa kee siif deebitee. Haati manaa obboleessa kee siif maal taate? Haati manaa obboleessa kiyyaa anaaf akka gara afaan lixaatti waarsaa jedhamti. Haati manaa obboleessa koo moo? Waarsaa kun naaf taate. Waarsaa si taate. Kanaaf deebisaa waarsaadha. Sayyuu. Akkamitti? Akkasuma. Haati manaa obboleessa keetii siif. Sayyuu. Siifis sayyuu. Sodaa kooti. Haati manaa. Abbiyyuu. No. Jaartiin koo moo? Haati manaa obboleessa kee. Haati manaa obboleessa kooti sodaadha. Siin sodaa si taate? Sodaa si taate. Haadha manaan obboleessa kooti abbichuu yookiin sodaa taate. Sodaa kooti jettaa? Sodaa jedhee waaman. Sodditti. Tole waarsaa. Waarsaa sirriidha beekaa inni irraan fadhe beektaa waarsaa. Kanaaf deebisaa waarsaadha. Daawwattoota keenya of ilaalin ammallee akkuma tufettidha kan inni jiru gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo barsiisoo hedduutu dudduubarra jira haga xumura qophii keenyaatti nu duukaa bu'aa bashannanaa nu faana tura. Karaan sobaan darban deebitti nama dhibaa. Maal jechuudha yoo deebi'uu baatan rakkoo qaba. Wanti sobaan jedhamu booddee nama leeyyaasisaa. Sobaan darban deebitti nama dhibaa. Gaafa wanti sun dhugaa ta'u abbaan sobe suni leeyyaa wanti sanatti jechaadha. Karaa sana egaa sobaan darbeeti gaafa as deebi'u hin dhibaan yoo ta'e yoo as deebi'uu baate hoo. Abba qaabbichi soba duraan sobe suni leeyyaa jechaadha. Ofitti qaana'e. Karaa sana deemee miti sobaan keessa darbeera. Yoo as deebi'uu baate yoo as deebi'an yoo deebitti rakkisa yoo ta'e yoo deebi'uu baate hoo. Yoo deebi'uu baate abbicha isa kanatti isa dura sobe sanatti isatu goddaama jechaadha. Isatu miidhama. Karaan sobaan darban deebitti nama dhiba. Nama dhibaa. Dandeenya lakkisas. Jechuun karaan sobaan darban deebitti nama dhiba yeroo jedhamee mammaakamu mee waan akkamiitiif mammaakama jetta mammaaksi dubbii fidaa dubbii fixaa jedha. Mammaasi dubbii fixaa jedhama. Karaan sobaan darban deebitti nama dhiba jechuun kan jedhamu mammaaksi kun kan mammaakamu yeroo akkamiitiif. Wanni tokko kan yoo abbaa sanii galuu fi baate yookaan immoo waan tokko gizee jedhe itti mammaakan jechuudha. No. Sobaan darbe deebitti isa rakkisa taanaan yoo deebi'uu baate. Deebitti isa rakkisuu taanaan ikkoo waan gorsa tokko laatu fi danda'an ka abbaa saniif.
malee gorsa tokko laatee fi yommuu isa eeguu baate itti mammaakee irra darbaa jechuudha isatti akka amma ati jessanitti. Namni amma lafa tanarra jirutti sobuun barbaachisaa miti. Dhugaa dubbatanii bakka namatti lixee bunii wayya. Har'a sobdee boru waan sobaa namarraa fokkisaa boru dhagaamuun dhiisu gisee san maal taatan ebelu sobaa san jedhama quba sitti qabu. Kanaaf dhugaadhaan deemna dhugaadhaan bullaa jenna. Deebitti isa rakkisa taana yoo deebi'uu baate. Yoo deebi'uu baate gaa har'a soba malee bor sobee jaalaan bahu. Gisee namoof deebise garuu maqaa ofii qayyaruu hin danda'a. Deebi'uun dirqama. Dirqama karaan sobaan darban deebitti nama dhibaa. Dhugaadha. Maal jechuuf mammaakama mammaaksitu? Karaan sobaan darban deebitti nama dhibaa. dhugaadha. Karaan sobaan darban deebitti nama dhiba jechuun gaafa deemtu sobdee yoo darbite fakkeenyaaf gaafatti deebitu bakka sana taatee ati sobdee darbite yoommoo iddoo nama hubamee sana immoo ati taatee akka fayyadamaatti gaafa dhiyaattu gaafa ati hubamtu gaafa sii gala. Kana jechuun immoo gaafa ati hubamtu sii gala jechuudha. Yoo deebitu si dhiba taanaan yoo deebi'u baate. Hongumayyuu hin deebi'u jettee murteessuu hin dandeessu. Karaan sobaan darban deebitti nama rakkisaadha. Dhugaa. Deebitti si rakkisa taanaan yoo darbu yoo mas deebi'u baatte yoo si rakkisa. Waan sobate waan ifa ta'e sobuu hin danda'u gatiin ta'eef dhaloonni dhufee na gaafata waan ta'eef seenaan boru na gaafata waan ta'eef dirqama irra deebi'uunis dirqama immoo dhugaan ba'uunsaas gatii kanaatiif fakkeenyaa fi lama da'uun lama afur ta'a. Daa'ima tokko da'uu yeroo barsiistu lama da'uu lama shaneetoo jettee sobdee afur ta'uu isaa gatii beekuuf ati sobdee garuu afurii nama shan jettee otoo mucaa kan amansiiste afur ta'uu isaa gatii beekuuf. Hirmiin nyaata aadaa eessatti? Hirmiin nyaata aadaa. Hirmiin waan namni firri tokko du'ee otoo hin dhaga'iin hirmii nyaata jedhama. Malee gosa nyaataa yookaan gosa nyaata aadaa? Hirmii nyaata jedhama. Gosa nyaata akkamiiti hirmiin? Gosa nyaata amma lamisaalee fira yoo ta'e wayyoo. Gosa nyaata akkamiiti hirmiin? Firri yoo du'e yoo firri du'e hirmii nyaata jedhama bichoo dhaga'uu baate. Hirmii nyaatee booddee immoo ana boo'icha sanatti manii boosisanu hirmii sana nyaatee ture bakka hin baafate boo'ee jedhama. Kanaafuu gosa nyaata firaatti jechuudha hirmiin gosa nyaata aadaa kan miti beeku natti ulfaate kan xinnose. Ati hirmii nyaattee beektaa? Ani hirmii nyaadhee sin beeku yaa nyaadhee hin beeku. Danda'usa. Hin beeku sirriitti yaada. Maali gosa nyaata aadaa eessatti jettee yaaddaati hirmiin? Nyaata aadaamu innis gara Arsiitti sirriitti beekama. Kanaaf hirmiin gosa nyaata aadaa Arsiiti. Arsiitti beekama. Nyaatee beektaa? Nyaadheen beeku. Garuu dhiyaatu nan beeka. Arsiitti sirriitti dhiyaata bakka mana sargiitti argama, mana intiitti argama. Mana sargiitti fa'aa argama jechuudha. Kanaaf gosa nyaata aadaa Arsiitti beektaa? Arsiitti hin beekaa. Dhaloota Arsiidha? Karaa abbaa kootii gara Arsiitti. Kanaafuu ati gosa nyaata Achi deemeefu. yeroo Arsii jirtutti hirmiin gosa nyaata aadaa Arsii ta'udha kanas. Isaan beeka. Hirmiin gosa aadaa nyaatanii. Gosa aadaa nyaata gosa aadaa eessaati hirmiin? Hirmiin amma saba ofiit irratti saba ofii oduu yaadiin lubboo dabarsa wanna rabbiin jaalan wanna saba ofiit irratti miidhagne sila hojjeteef gara galeet harka nyaataa jedhama. Hirmiin gosa nyaata aadaa? Hirmiin gosa nyaata aadaan immoo innuu seenaa qabame. Jechuun wantichi nyaata gosa nyaata aadaati hirmii nyaadhee jedhama kanaaf hin jedhamu. Egaa tokko bu'aa yoo deemuu baate bu'aa san nama san bira oduu hin gahin nama san inni wal argee abbaa gosa isaan jalaa du'e hirmina ebaluu tokko nyaadhee jedha shama qaqqama rifata kana. Malee gosa nyaataa miti? Malee waan nyaatamu miti? Waan nyaatamu moo minaani? Kanaaf hirmiin hin nyaatamu. Naannoo Wallaggaa fakkaata. Inni nyaadheen beeku gaafa jedhamu nan dhagaa malee nyaatota nan nyaadhe nyaata aadaa keessaa kan akka fakkeenyaaf nyaanni aadaa Oromoo baay'inaan kan jiran Wallaggaadha.
kan akka ancootee faa kan akka nyaadheen beeku gaafa jedhamuun dhagaa malee qabatamaadhaan shuriyyuu miti isayyuu amma akka yaada shakkaataman kaase. Daawwattoota keenya of ilaalin akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa akkasumas isin barsiisaa turetti yeroon dhumee amma goolamnee jirra. Torba walitti deebina. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Biraanuu Dajanee waliin ture. Dhaloonni kun dhaloota seenaa beekuu, dhaloota seenaa barsiisuu nu haa taasisu. Torbee amma walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.